Lagakee bu'eeni abdii waraabadhee galee Coobeen hamballeessu bobaananii itti goluu galee. Ameen. Sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokko dubbiseen fuula Waaqayyoo duratti mataa keenya gadi qabannee erga gabaabsinee kadhannee booda yeroo Waaqayyoo nuuf kenne keessatti sagalee Waaqayyoo walii wajjin ilaalle Waaqayyoo wajjin kadhachuutti adeemna. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 1 irraa kaasee hanga 9tti kan jiru nan dubbisa. Boqonnaa 5 Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 1 hanga 9tti kan jiru. Yeroo kana booddee ayyaana warra Yihuudootaa ture Yesuus Yerusaalemitti ol ba'ee karra hoolaa isa jedhamu isa masaraa mandaraa Yerusaalemitti galchu bukkeedhaan bishaan kuufamaan afaan Ibraayisxiitti Beetezaataa jedhamu tokko ture. Bishaan sana bira godoo babal'aa 5tu ture. Namoonni dhukkubsatan baay'een warri jaaman, warri naafatan, warri dhagni isaanii gar tokko du'es godoota sana keessa ciisanii raafamuu bishaanichaa in eeggatu turan. Ergamaan Waaqayyoo yeroo yerootti golba bishaanichaa keessa lixee isa irraas raafamuu isaa booddee namni dura bishaanicha keessa lixee dhukkuba isa kamittiiyyuu in fayya ture. Namni waggaa 38 dhukkubsate tokko achi ture. Yesuus yommuu namicha dhukkubsatee ciisu sana arge yeroo dheeraa hammana ga'u dhukkubsachuusaa erga beeke fayyuu barbaadaa jedhee isa gaafate. Namichi dhukkubsataan sun gooftaa bishaanichi yommuu raafamu kuufama bishaanichaa keessa nama na buusu hin qabu. Ofii kootii immoo utuu ani itti rakkadhu namni biraa na dura keessa lixaa jedhee deebiseef. Yesuus immoo ka'ii siree kee fudhadhuuti adeemi ittiin jedhe. Namichis achumaan fayyee siree isaa fudhatee achi adeeme. Guyyaa namichi kun fayye guyyaa Sanbataa ture. Ameen. Gooftaa Yesuus galanni siif haa ta'u. Waaqa jiraata maqaan kee eebbifamu. Bara baraa ulfinni guddinni siif haa ta'u. Gargaaraaf da'oo gachana ijoollee keetii kan taate maqaa Yesuus Kiristoosiin of jajuuf dhaadhannoo keenya kan taate ati Waaqayyoodhaaf si haa galatu. Isheen garbichi kee akkuma dubbate Waaqayyo alaabaa kooti isa ol kaasee mul'isu isa ol kaasee mirmirsu alaabaa koo halleluuyaa. Yesuus ati gooftaadha. Galanni siif haa ta'u. Maqaan kee haa eebbifamu. Hafuura Waaqayyoo si haa galatu. Ilma Waaqayyoo si haa galatu. Taani akama. Roosene kalajia. Yesuus. Rohaaniya galabaduu namamas. Ilma Waaqayyoo. Jiraata bantii Waaqa. Gargaara ilmaan keetii. Hanqa qaba warra dadhaboota. Jiraachisaa jireenya keenya. Yesuus. Galatoome. Galatoome. Halleluuyaa. Dadhabaan si jabaateera. Du'aan si jiraateera. Dhukkubsataan si fayyeera. Qabaan si wallaanameera. Jaamaan si argeera. Waabeelaan si quufeera. Kan jaala si uffateera. Hin mul'anne qullaan koo. Hin mul'anne qullaan obboleettii obboleessa kooti. Ayyaana kennu duwwiteeta. Galatoome. Galatoome galatoome. Galatoome. Abbaa koo galatoome. Hin saaxilamne nuyi. Hin leeyyaane. Boquun keenya qaamii gadi hin jenne. Ol nu qabdeeta. Nu wajjin taateeta. Nu gargaarteeta. Nu jaallata. Nu mararsiifata. Ofitti nu qabda. Ofitti nu waansita. Ati kan keenya. Nunis kan keeti. Abeenyaa dilbii keenya. Ammaaramee kan hin dhumne. Nyaatamee kan hin dhumne. Kan nu jalaa hin hir'anne. Guutuu jireenya keenya. Ulfina keenyaati. Surraa keenyaati. Kabaja keenyaati. Miidhagina keenyaati. Siin baanee galle. Siin
gidduu keenya deddeebi. Jaalala kee yaada garaa kee dubbadhu. Garaan koo lapheen koo banamee si haa dhaga'u. Garaaf lapheen saba kanaa banamee si haa dhaga'u. Jireenya keenya wajjin ta'i. Isa kanaan kan borgu ergamaan diinaa haa kufu. Hojiinsa haa diigamu. Yaadni isaa haa rukutamu. Walga'iinsa haa bittimmaa'u. Lafa kanarra waaqarra lafa jala galaana keessa dhiiga ilma kee Yesuus Kiristoosin xab jedhee haa gubatu. Jireenya saba kanaa kan qabu barbaadu haa qabamu. Maqaa Yesuus Kiristoosin dhugaa kee nama kan wal jala dabarsu. Hunda Waaqayyo Waaqa jiraataatiin haa dha'amu. Abidda Waaqayyootiin haa nyaatamu. Jalqabaan dhuma nuu ta'i. Maqaa Yesuusin ameen. Loora Waaqayyo sin haa eebbisu. Waaqayyo guddaa galateeffannaa mata dureen haalleluuyaa. Gooftaanis haa eebbisu eebbifamaa. Mata dureen irratti gabaabsee sagalee Waaqayyoo naaf kenne kana dubbadhu kai isa jedhu irratti. Ameen. Mee nan ka'a jedhama. Haalleluuyaa. Nama simbira jiru harka qabaate har'a Waaqayyo si kaaseera. Har'a Waaqayyo si kaaseera. Guyyaan har'aa guyyaa ka'uudhaadha. Haala keessa jirtu keessaadha. Waan si qabe keessaadha. Waan si dhuge keessaadha. Har'a Waaqayyo qabee si kaaseera. Har'a Waaqayyo miilluma isaatiin deemee gara kee dhufee si kaaseera. Ka'eedha. Dammaqeera. Guyyaan har'aa guyyaa keetira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Haalleluuyaa. Sagalee Waaqayyoo kana yommutti ilaalu wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 1 kaasee hanga 9tti kan jiru kana yommuu ilaallu Yohaannis 5 hanga 4tti akkaataa bishaan Beetezaataa itti fayyisutu nutti hima. Bishaan Beetezaataa kan jedhamu kuufama bishaanii akka jiru kuufama bishaanii kana bira bodoon babal'aa 5 akka jiru bishaanni kun iddoo namni keessa lixee dhukkuba qabu kamitti fayyu akka ta'e sagalee Waaqayyoo bal'inaan dubbata. Yesuus Kiristoos iddoo kanatti kan inni dubbatu waa'ee bishaan kanaa bishaan fayyinaa bishaan namni keessa lixee fayyu. Bishaan kun garuu amalli isaa callumadhanii keessa lixuudhaan callumadhanii daakuudhaan keessa lixanii daakuudhaan kan fayyamu tun ta'in ergamaan Waaqayyoo yeroo yerootti dhufee bishaan kan akka miraasu yeroo qabu. Yeroo bishaan kun raafamutti ergamaan Waaqayyoo dhufee yommuu raasutti kan fayyuu danda'u nama hundumaa akka hin taane. Nama dursee keessa lixi, nama hangafa keessa bu'e, nama akkasii duwwaa fayyuu akka danda'u, edda sanaa booda namni biraa yoo keessa bu'e fayyuu akka hin dandeenye, taa'ee dabaree akka eeggatu, guyyaa ergamaan Waaqayyoo dhufee raasu akka eeggatu, yeroo akkasiitti dhufa jedhee iddoo kanatti wanti dubbatame jiru. Namni hundumtuu dammaqee eeggatu. Namni hundumtuu raafamuu bishaanichaa dammaqee eeggatu. Abbaa dursee keessa lixeetu fayyu. Kanaaf namoonni baay'een isaanii nama fudhatanii akka isaan achi jiran dubbii sagalee Waaqayyoo kanarra dhaabbanee baruu dandeenya. Maaliif namni dhukkubsataan of gargaaruunsaa rakkisaa ta'uu danda'a. Dhukkuba salphaadhaan kan qabaman miti. Akkuma gadi sinnee ilaaluuf jiru. Nama waggaa 38 ciise jira. Namni kun waan inni dubbatu booda ilaaluu dandeenya.
nama dhukkuba ulfaataa qabu namoota akkasii akka isaan ta'an hubachuu dandeenya. Namni dhukkuba jabaadhaan qabamee jiru immoo gargaarsa barbaada, nama barbaada. Kanaaf namoonni nama gargaaran warri fayyaa qaban isa fayyaan qabu gargaaranii bishaanicha keessa kan buusan akka jiran nama agarra. Shoma kan inni dhufee raasu sa'aatii akkamitti akka inni dhufee raasu hin beekamu. Akka inni raafame namni dursee keessa bu'e garuu akka inni fayyu isa kana nutti dubbata. Maarree kutaa keenya irraa yommuu ilaalu nama waggaa 38 dhukkubsate tokko achi ture jedheetu lakkoofsa 5 irraa kaasee jalqaba. Boqonnaa 5 lakkoofsa 5 irraa. Waggaa 38 waggaa 40 jechuun waggaa 2 hir'uu nama dhukkubsate achi ciisaa ture. Maaf namni kun hamba kan achi ciise? Maaf raafamuu bishaanii kana keessa lixuu hin dandeenye? Maaf fayyuu hin dandeenye jennee yoo ilaalu rakkinni isaa inni guddaan namni kun dubbatan nama qabee keessa dabuusu hin qabu. Har'a warra nama hin qabneef Yesus Kristos Waaqa ta'e utuu jiru nama ta'e dhufe. Warri kanatti gammadan illee jedhama. Haleluuyaa. Namni waggaa 38 dhukkubsate tokko achi ture. Yesus namicha dhukkubsate ciisu sana arge. Yeroo dheeraa ammana ga'u dhukkubsachuusa erga beeke fayyuu barbaada jedhee isa gaafate. Agartanii waggaa hambana ga'u dhukkubsatee akka inni achi ciise yeroo beeke mee Waaqayyo beekeedha. Boleessa obboleettii har'a gammaduu kan siif ta'u, har'a Waaqayyotti lilchuu kan siif ta'u, haalati keessa jiru, jireenyati keessa jiru, waaniti keessa jiru. Uffannaadhaan kan hin gowwoomfamu, bifaan kan hin gowwoomfamu, Yesus Kristos jireenya kee guutummaa beeka. Iyyaati Waaqayyo na beekeedha. Ilaamee obboleessi keessa beekuu dhiisuu danda'a. Abbaan manaa haadha manaadhaaf beekuu dhiisuu danda'a. Haati manaa abbaa manaaf beekuu dhiisuu dandeessi. Ijoolleen haadhaaf abbaan beekuu danda'u dhiisuu danda'u. Haatiif abbaan ijoollee isaaniitii beekuu dhiisuu danda'u. Waaqayyoon garaa namaa miti garaa dhagaa qoree beeku garuu waa'ee kee beeka. Ammayyuu guddisaa iyyaati na beeka Yesuusidha. Warri sin beeku Yesuusitti gammadan illee jira. Hin beeke jedha kalamni Waaqayyoo fata. Maaloo akkam namatti tola. Hin beeke waggaa dheeraa ammana ga'u bara dheeraa ammana ga'u akka inni achi ciise beeke waan tokko hin jenne waan biraan dubban fayyuu barbaaddaa. Ameen. Ameen. Fayyuu barbaaddaa. Agartanii fayyuu barbaaddaa yommuu jedhu Yesus Kristos namichi kun fayyina barbaade waggaa hammana ga'u achi akka inni ciise beeka. Wallaalee gaafate miti, dogoggoree gaafate miti, hin beeka. Haa ta'u malee Waaqayyo jireenya namicha kanaa haala inni keessa jiru keessa wanta inni itti qabamee jiru keessa waan sammuun isaa irratti gudunfamee jiru keessa gara fayyinaatti fiduu barbaade. Gara fayyinaatti fiduu barbaade. Haalli namicha kanaa ilaamee dhukkuba isaa caalaa
baay'ee isa madeesseera. Dhukkuba isaa caalaa nama dhabuurraan kan ka'e, fira dhabuurraan kan ka'e, madaa guddaa sammuu isaa keessa kaa'e. Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dursa namatti fayyisuu barbaada. Har'ayyuu namatti dhukkubsatanii kan jirtan maqaa Yesuusiin fayyaa. Sammuu keessan namatti dhukkubsatee kan jiru. Rakkina keessan caala, dhukkuba keessan caala, dhiphina keessan caala, madaa sammuu kan qabdan madaa namaa. Isiniin an jedhe dhukkuba hamaa kanatti maqaa Yesuusiin fayyaa. Dhukkuba jabaa kanatti maqaa Yesuusiin fayyaa. Laamee dhukkubni nanna keessan keessa salphaadha. Karaa daddaadhaan gargaaramtanii fayyuu dandeessu. Dhukkuba namaatti dhukkubsattan garuu yoo Waaqayyo isin fayyise duwwaa. Madaa namatti madooftan garuu yoo Waaqayyo isinii suphe duwwaa. Nan jedha maqaa Yesuus Kiristoos dhukkuba namaatti fayyaa. Sammuu keessa na fayyi. Lapheen keessa na fayyi. Hafuurri keessa na fayyi. Jireenyi keessa na fayyi. Fayyaa maqaa Yesuusiin. Waa'ee dhukkuba isaatii isaan isa kan biraatu dubbate. Ejjee jechuun nuti isaaf malu an nama qabu. Dhukkubi koonni guddaan nama dhabuudha. Nama dhabuurraan kan ka'e nammina dursee lixa. Nama dhabuurraan kan ka'e nammina dursee lixee fayya. An sababan nama dhabe, sababan ifra dhabe, hamma ammaa kanan ciise jedhe. Nama dhiban jenne Yesuus. Nama gaddisiisa sin jenne Yesuus. Dhuguma keetiin jenne Yesuus. Waan tokko jedhe kai. Amen. Hallelujah. Amen. Kai. Amen. Lafa ciiftu kanaa kai. Amen. Iddoo jirtu kanaa kai. Amen. Isa si baataa ture baadhadhu ati. Amen. Har'as Waaqayyo nama baay'ee kaasa. Amen. Har'as Waaqayyo nama baay'ee kaasa. Amen. Kai itti jedhe. Mootota isaa tokkoffaa 19 lakkoofsa 1 hanga 8 yommutti ilaaltan. Mootota isaa tokkoffaa boqonnaa 19 lakkoofsa 1 hanga 8 yommutti ilaaltan. Sagaleen Waaqayyoo Eliyaasiin dhaqee kai itti jedhe. Eliyaas holola Elzaabeelii nama Waaqayyoo nama dinqisiisaa. Hojii Waaqayyoo hojii guguddaa humnaan namni hojjete. Raajota 450 gaara Qarmeloos irratti kan gorra'e. Dhugaa Waaqayyoo isa jiraata. Ulfina Waaqayyoo isa guddaa namni mul'ise. Holola Elzaabeel irratti odeessiterraan kan ka'e. Boryowwan sin ajjeese. Akka raajota koo warra fixee kana keessa akka isa tokkoomsi godha. Jettee gaafa isheen ololaa irratti gadhiisu. Biyya gadhiisine eebbate. Namni Waaqayyoo kun gocha Waaqayyoo kaleessa isaan hojjete. Oolmaa Waaqayyoo isaaf oole. Waan Waaqayyoo kaleessa isatti agarsiise. Humna Waaqayyoo sana utuun jaallatiin sodaadhaan kan ka'e. Dagatee baqatee sun. Dhaqee muka dhandhamsaa muka qoraattii tokko jala ciise. Du'a baqatee deeme. Indagana kanatti yaa Waaqayyo ana abboota koo irra caala. Kottuu na ajjeesi jedhee ciise. Inni du'a namaan barbaade. Inni jireenyaaf isa waame. Lafa inni ciisetti dhaqeetu kai jedhe. Har'as maqaa Waaqayyo Waaqa jiraataaf siinan jedhe. Holola daggaadha. Jecha diinaadha. Jecha jallootaadha. Jireenyi kee dadhabee kan ciifte. Sagaleen Waaqayyoo siin jedhe kai maqaa Yesuus. Iddootti kuftee jirtu kai.
waaqayyo si wajjin jira. Akkuma kana Yohaannis boqonnaa 5 Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 14 irraa sagalee waaqayyo akkana jedha. Ati yaa saraftuu dammaqi. Warra du'an keessaas ka'i. Mata dureen keenya ka'i isa jedhu irratti sagalee waaqayyo isin himaa jira. Ati yaa saraftuu dammaqi. Warra du'an keessaas ka'i. Si kaasa waaqayyo. Agartanii irribi yeroo baay'ee namni yeroo dadhabu hojiidhaanis haa ta'u yaadaanis haa ta'u waan adda addaa yeroo dadhabu seeliinsaa yommuu dadhabu aqeera nama rafeen ka'i jedhama. Namni rafe immoo namni ciise immoo waan ta'u waan godhu si beeku hamma dammaqotti. Inni waan godhaniif waan hojjetan nama beeksisu sagalee waaqayyoo si dammaqsa. Ka'i warra du'an keessaa ka'i. Firoota koo waaqayyo gaafa nu beeke waaqayyo gaafa gara keenya dhufe akka nuyi kumnee hafnu miti akka nuyi ciimnee hafnu miti hojiidhaaf gara keenya dhufe jireenyaaf gara keenya dhufe ulfinaaf gara keenya dhufe haalonni baraa garuu guyyoota keessa kan nama argatan karaa adda addaan bifa adda addaan jireenya namaa kuffisuu dadhabsiisuu danda'u. Inni waan hundumaa gochuu danda'u waaqayyo garuu har'a ka'anuu jedha. Akkuma kana Yohaannis boqonnaa 11:38 hanga 44 yommuu ilaaltan Iyesuus Kiristoos Alaazaar kottu ba'i boolla keessa jirtu kana keessa as ba'i jedhee utuu du'aa kaasuu agarra. Alaazaar du'ee awwaalame waa'een isaa irraanfatame dhiifame bira darbame guyyaan namaa namni itti abdatu ka'uu danda'a jiraachuu danda'a fayyuu danda'a kan jedhu erga darbe guyyaa namaa dabarse guyyaa isaatti inni mul'ate ilmi waaqayyoo gaafa guyyaa arfaffaa Alaazaar isa du'ee obboleettiin isaa Maartaan amma meette yaa Yesuus dhiisi guyyaa 4 fixeera foolii jedhee tortoreera seera jireenya namummaa keessaa ba'eera. Abdiin qabu kana booda yeroon itti abdatame yeroon itti eegame dhumeera. Kan isaa raawwateera. Dhiise kana kan jedhe haadhoosaati garaa tokko kan ba'an. Yesuus garuu isuma akkas ta'e kana maqaadhaan waamee kaase. Har'as waa'een kee kan dagatame kan dhiifame kan irraanfatame obbolaadhaan haadhaaf abbaadhaan dhalaan kan haalamte kan irraanfatamte kan dhiifamte kana booda abdiin hin jiru kana booda hin jiraatamu jettee atuttu kan jedhamuudha waaqayyo abdii jireenya kan isiin jira maqaan hin jiraatta jedhe hin adeemte itti fufte waaqayyo ammayyuu karaa jireenya akka namaatti
waa'een kee waa'een koo akka namaatti jala murame dhiifameera ta'a. Akka Waaqayyootti garuu tokko hidhee jalqaba. Guyyaan har'aa guyyaa ka'uudha. Guyyaan har'aa guyyaa itti fufanii adeemuudha. Galanni guddaa Waaqayyoof haa ta'u. Haalleluuyaa. Luqaas boqonnaa 7. Luqaas boqonnaa 7 11 hanga 17 kan jedhu. Yesuus Kiristoos akka dargaggeessa nana siinan jedha ka'i. Haalleluuyaa. Dargaggeessa tokkotu du'e. Dargaggeessa tokkotu du'e. Isa du'e kana reeffa baatanii awwaaluu raqu. Du'eera. Hin jiru. Duubasi boolla qootanii eegu. Gara Naasireetti baatanii gara awwaalaatti deemu. Ilaameen boolla qotamee jiru reeffa baatamee jiru gidduu gale Yesuus. Boolla qotamee gara si eegamu reeffa danaa baatamee dhaqaa jiru gidduu gale. Sittanima Waaqayyoo irra gidduu sii gala. Dhimma kee gidduu gala. Du'ee isa tawwaaluuf adeemaa jirtu gidduu gala. Boolla jambisee reeffa sambisee ofii gidduu gala. Halloo iyyaatti gidduu naa galeera. Gidduu naa galeera. Hin awwaalamu dhimmi koodha. Weella dhimmi koodha. Gidduu naa galeera. Haalleluuyaa. Har'a Waaqayyo nama gidduu galuuf qaba. Har'a Waaqayyo nama gidduu galuuf qaba. Jiraataa ta'a. Umeera jettee tokko hidhee jalqaba. Hin awwaalama jettee gidduu gala. Naamee boolla diinni qotee dhimma kee gidduu gala. Boolla diinni qotee si eegaa jiru. Boolla diinni qotee qophaa'ee si eegaa jiru. Naamee boolli karaa ta'a. Akka qotamee ta'a. Dhagaan sanguuranis akka sana ta'a. Waaqayyo dhimma kee jiraataa godha. Waaqayyo jireenya kee jiraataa godha. Akkana jedha Yesuus gidduu gale. Harkaan qabe jedha. Dhimma kee harkaan qabaa. Du'aara sati keetti harkaan qaba. Wanti harki Yesuus qabe immoo jiraataa ta'a. Wanti harki Yesuus itti bu'e immoo jiraataa ta'a. Dhimmi Yesuus qabe immoo jiraataa ta'a. Dubbii Yesuus qabe immoo jiraataa ta'a. Maqaan Yesuus Kiristoosiin hin jiraata. Hedduu dhimmi kee. Hedduu mul'anni kee. Hedduu kakuu kee. Har'a Waaqayyo jiraataa. Gidduu gale. Gidduu gale. Haalleluuyaa. Gidduu gale. Ilaamee reeffa baatamee deemaa jiruuf boolla qotamee jiru gidduu gale. Gidduu galee tokkana godhe siree sana qabi jedha. Gaafa qabu warri baatanii awwaaluu dhaqan hin dhaabatan. Eddasii booda akkana jedhe. Dargaggeessa nana seenan jedha. Haalleluuyaa. Dubbiin kun dubbii namaa miti. Dubbii Yesuus Kiristoosiin. Dargaggeessa nana an seenan jedha. Du'aa dubbachiisa Yesuus. Reeffa haasofsiisa Yesuus. Waan citeera jedhamu, waan afeera jedhamu, waan dhiifameera jedhamu Yesuus Kiristoos gidduu gale. Siinan jedha. Ana kan siin jedhu. Ana ilma Waaqayyoo Yesuus kan sitti dubbatu. Kai. Haalleluuyaa. Kai. Siinan jedha kai. Yesuus jennaan kan hin taane jiru. Yesuus dubbannaan kan hin taane jiru. Yesuus sagalee isaa dubbatee jennaan kan hin geeddaramne jiru. Kai. Inni siin kai. Haalleluuyaa. Har'a Waaqayyo dargaggoota hafuuratti mul'atatti du'anii ka'aa jira. Ka'a. Isiniin jedha.
Yesuus Kiristoos har'as dargaggeessa mul'anni isaa duraan abjuun isaa duraan ergaan Waaqayyoo harkatti kan ture kan dadhabe mul'anni Waaqayyoo harkatti reeffa kan ta'e kaasee jiraataa ture. Dhimma kee keessa Yesuus hin gala. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Akkuma kana Luqaas 8:49 hanga 56 yommuu dubbifatan intaloo kayyada. Mucaa durbaa waggaa 12 duuti ijoollummaatti hojiin guddaan ganaa kan hojjetu adeemsa guddaa kan adeemu karaa dheeraan kan dura jiru yeroo malee iddoo malee duuti. Yesuus Kiristoos gara ishee duute kana yommuu dhaqe Phexros, Yohaannis, Yaaqoobiin fudhate warra kaan warra boo'aa jiran warra wacaa jiran warra waan adda addaa aaktii adda addaa godhaa jiran erga mana keessaa gadi yaase hin duune talatiin raftee jirti malee nan kaasa yommuu inni jedhu itti kolfan jedhu. Warri itti kolfan kun akka isheen duute akka lubbuu keessaa ba'e reeffa akka isheen taate adda baasanii baraniiru. Waan inni qoosu isaaniitti fakkaata. Waan inni baachuu isaaniitti fakkaata. Yesuus Kiristoos garuu Waaqa dhugaa nama dhugaa sababa ta'e waan godhu waan beekuuf warra kolfan sana gadi yaase ol liqee harka ishee qabe har'a Waaqayyoo obboleettii koo harkasi qaba. Har'a ilmi Waaqayyoo harkasi qaba. Har'a inni jiraataa ta'e mootii Waaqaaf lafa harkasi qaba. Haala ati keessa jirtu keessa qabeessi kaasa. Intaloo kayyee haalleluuyaa. Isheen isin kaate laameen du'aan kee hin ka'a. Mul'anni kee hin ka'a. Abjuun kee hin ka'a. Abdiin kee hin ka'a. Waaqayyo nama carraa guddaa baasuuf qaba. Abdiidhaan Waaqayyoon eeggata. Har'a Waaqayyo guyyaa ka'uu koo guyyaa ka'uu keetii godha. Guyyaan nu itti haala keessa jiru keessa utaallee gara ulfina Waaqayyootti baanu ta'uu danda'a. Kanaaf Waaqayyo guyyaa kana anaaf isiniif kenneera. Sagaleen Waaqayyoo ka'ii siin jedha. Waan keessa jirtu haala keessa jirtu keessa ka'e. Inni qabee nama kaasu irree Waaqayyoo diriiree jira. Kanaaf Waaqayyo gooftaa keenya guddaa galateeffanna. Sagalee Waaqayyoo isa jiraataa kanatti qabanne harka Waaqayyoo isa amanamaa isa jiraachisaa ta'e wajjin waladuu akka dandeenyu ayyaanni Waaqayyoo inni guddaan nu haa gargaaru.